dhukkubii measlesii dhukkuba vaayirasiin dabru dhukkuba irra caalaa daa'imman miidhu egaa dhukkuba addunyaa irratti daa'imman hedduu dhukkubsaa fi miidhaa turan keessa dhukkuba hedduu gartee tallaalliin yookiin vaccinationiin baduudhaaf kan jechuun addunyaa irratti kan qophaa'e dhukkuba baay'ee ijoollee dhukkubsu ka du'aatii daa'imman addunyaa irratti miliyoonan daa'imman hedduu galaafachaa ture. Dhukkubi kun namarraa namatti attamitti darba? Dhukkubi kunin irra caalaa droplets jedhanii hafuuran yeroo namni haxxifatu yeroo namni qufa'u ammoo waan vaayirasii kanaan faalame qabachuudhaan harkaan qabachuudhaan karaa akkasiitiin namirraa namatti kan dabru. Daa'imman duwwaa moo nama guddaan qaba? Namni guddaalleen yoo immunity hin qabaanne yoo namni hin tallaalamin namni ammoo takka vaayirasii kanaan hin qabamin vaayirasii kanaan qabamuudhaaf nama saaxilam jechuudha. Dhukkuba kana gifira yookiin finnoo jenne kan tallaaliin ittisuun danda'ama? Tallaalii sana umrii meeqatti fudhatu? Dhukkuba kana addunyaa irraa balleessuudhaaf baay'ee yaalii guddaatu ture. Dhukkuba tallaalliin tokko callaanuyyuu haga umrii guutuu dhukkuba kan irraa namni ittisuu danda'a. Tokkochiinummaanu biyya Ameerikaa keessaa doozii 2tu kennama. Egaa amma tallaalliin daa'immanii kun baay'ee gabbu'aa waan dhufeefi deebi'ee dhufaa jira jecha. Egaa sababoonni tallaaliin kun akka gadi bu'u taasisan jedhamee maqaan dha'amu jira? Namni biyyoota addunyaa keessatti warra biyya dhihaa keessatti dhibeen daa'imman irratti mul'atan kan sababii isa hin beekamne warri garuu ammoo akkasuma shakkan dhibee tallaalliin daa'imman dhukkuba ka ootizimii amma yoo dhageette kalee galgala President Trump yeroo dubbatan durii ootizimiin biyya Ameerikaa daa'ima 10,000 nama tokkottu nam tokkorra mul'ata. Bara kan ammoo daa'ima 36 keessa daa'imni tokko dhibee ootizimii kanaan rakkachaa jiru. Sababii waan kana ammoo namooti tokko tallaalli ta'uun malaa waan jedhu waan odeeffamuuf saayinsiidha wanni qabatamee ragaan mirkaneessu yoo jiraachuullee baate shakkiin akkasii kan ogeessotii fayyaa tokkolleen waan akkasii yeroo dubbatan Ameerikaa keessaa dhukkubi kun hin jiru badee jira. Dhukkubi kun erga badeen booda maaniif daa'imman keenya callifnee tajaajila jechuun tallaalli kenninaafi waan jedhu mormiin maatii keessatti ka'aa jira. Yoo namni daa'imni tokko waan kanaan qabame daa'im tokkorraa gara daa'ima 15tti dabruu danda'a. Kanaafiyyuu akkuma beektu isteeta gara naannoo Texas kan fa'aa amma gara isteeta 9tti akkasii mul'atee jira jedhama. Measlesiin kun yookiin dhibeen gifiraa kun daa'imman irratti mul'achaa jira. Daa'imni tokkolleen dhibee kanaan lubbuu dhabee jira waan jedhu gara Texaasii kanatti akkasii odeeffannoon jira. Namni hedduun daa'imman isaanii tallaalchisuu diduurra kan ka'edha. Egaa daa'imni dhukkuba gifiraan qabame mallattoon agarsiisu maal? Nafa irratti marro tokko waan bahu jechuun akka shiffi jedhee waan bahu jecha amma shiffoo kan akka nafa irratti fuulaa haga miilaa iddoo nafa bakka tokko oduu hin hambifne nafa irratti wanniin bahaa. Daa'imman ammoo waan kanaan qabaman nafi isaanii jechuun hin oo'aa. Waan akka qufaa yoo gara somballee gabbu'ee qufaasisuullee hin danda'a. Baasa garaa akkasuma wanti daa'imman waan kanaan qabaman hedduu miidhaa tokko haqqisaa fi baasa garaati.
dehydration waan bahu jechuu akka shiffi jedhee waan bahu jecha amma shiffoo kan akka nafa irratti fuulaa haga miila iddoo nafa bakka tokko oduu hin hambifne nafa irratti wanniin bahaa daa'imman ammoo waan kanaan qabaman nafi isaanii jechuun hin oo'aa waan akka qufaa yoo garii gara somballee gabbuhee qufaasisuullee hin danda'a baasa garaa akkasuma wanti daa'imman waan kanaan qabaman hedduu miidhaa tokko haqqisaa fi baasa garaati dehydration kanaafiyyuu biyya Afrikaa keessa amma ijoolleen misilsiin qabaman yeroo hedduu haqqeessa fi gara baasadhaan miidhamu dehydration hamatti fidaa yoo gari ammoo akka waan guyyaa tokko qufa'anii ammoo qufaan misilsii kun gara qufaa bakteeriyaatti jijjiirame nimooniyaa itti fidee akkasiin daa'imman nimooniyaadhaan yoo dafanii qoricha jechuun antibiyootikii fa'aa hin kennineef daa'imman nimooniyaadhaan qabaman ammoo septikii ta'an jechuudha. Nimooniyaan kun itti jabaatee misilsiin karaa suniin daa'ima tokko lubbuu galaafachuu danda'a. Erga daa'imman waan kan irratti mul'ate guyyaa afuriif akkas vaayirasii kana gara daa'ima biratti nama biratti dabarsuu danda'u. Otoo ammoo raashiin kun yookiin shiffitaan kun hin bahiniin duratti guyyaa afuriifillee akkasuma jechuun otoo qaamii yoo oowwuu jalqabu qufaa otoo raashiin kun hin mul'anneen duratti daa'imni tokko daa'ima biratti karaa hafuuratiin droplets jedhanii vaayirasii kana dabarsuu danda'a. Kanaafiyyuu amma iskuul keessa rakkoon jiru daa'imman man barumsa deeman bakka oolmaa daa'immanii yoo deeman daa'imni tokko yoo nafi oobu jalqaba irratti gifira ta'uu isaa hin beektu. Maaliif jennaan gogaa irratti nafa irratti wanni ba'u kun takka turee waan dhufuudha. Yoo daa'ima kana yeroodhaan hin yaalsisin afaan madaa'ee ammoo ijilleen akkasuma vaayirasii kanaan faalamee koorniyaan wanni iji kun yoo vaayirasii kanaan miidhamu daa'imni kun takka turee qaroon ilaa kun kan argu koorniyaa jennaa hin addaata vision loss ija daa'ima jaamsu keessa tokko misilsii kana ture. Maatiin tokko nama dhukkuba kanaan qabame yoo argan ijoollee isaanii keessaa ta'uu danda'a firoottan ta'uu danda'a maal gochuu qabu? Namni daa'ima kan waliin qunnamtii qabu hundumaa maaskii keewwachuu qaba. Harka dhiqachuun dhukkuba vaayirasii kamiyyuu yoo nama dhukkuba hafuuraan dabru kaawwatu quun dabru harkaan dabru jecha nyaatan waan namni nyaatu waan namni dhugu qabachuudhaan waan dabru marayyuu akka ittiin tamsa'ina vaayirasii akkasii kana ittisuu danda'an harka dhiqachuu. Bishaan gahaa qabaachuun dhukkuba akkasii kana ittisuu irratti daddarbuu wanni diqqeessuu irratti bu'aa guddaa qaba. Dhibee daddarbaa ittiin jechuun ittiin ittisan tamsa'in isaa ittiin diqqeessan keessa tooftaa guddaadha. Fixuuf hin jedha yaadi si nafe yoo jiraatu. Biyya Afrikaatti ji'a 9 gaafa ga'u biyya Ameerikaa kanatti ammoo waggaa tokko haga waggaa tokkoof ji'a 3tti daa'imman tallaalchisu jechuun tallaallii akka fudhatan hin gorsaa. Du'a daa'immanii baay'ee waan hambisu keessa wanni kun waan guddaadha. Kanaafuu tallaallii namni keenya akka fudhatu shakki jiru bu'aan tallaallii kanaa miidhaa inni qaba jedhama. Miidhaan saayinsii haga ammaa beekamu tokko hin jiru. Shakkii namni walitti haasa'u malee wanti saayinsiin qabatamee beekamu hin jiru. Kanaafuu namni biyya kanas biyyi dhihaas biyyi keenyas ka jiru tallaallii daa'immanii kana fudhachuun barbaachisaadha. Du'a daa'immaniitii fi akka daa'imman guddoo hin dhukkubsanne waan ittisu keessaa meeshaa guddaa tokko waan ta'eef jedha. Kanuma dhaamsa kiyya. Dr. Ibrahim Amee ibsanuu laattaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Sanis hedduu galatoomaa jenna.